Yooyaa nageeni badhaadha dhaggeeffattoota BBC AFAAN OROMOO sagantaan keenya Nairobi keenya irraa san dhaqabu am jalqaba. Qophiiteen tarraa keessatti Jawar Muhammad Baqqala Garbaa Hamza Booranaaf Shamsuddin Xahaan murtiitiin dhiyaan oolmaa dhaddachaa isanitti himne. Naannoo Tigraay Maayikaadiraatti namoota nagaa 600 ajjeefaman jedhu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Namootni ajjeefaman hedduudha. Tilmaamni keenya namootni 600 fi sanaa ol ta'an akka ajjeefamaniidha. Ragaan nuti yeroo gabaabaa keessatti walitti qabne. Ibsa Amnesty International waraan Tigraay irraa kennee qabannee jirra. Dubartii Itoophiyaa kan addaatti ajjeefamte maatiin maal jedha? Ergumaatti deemtee ishii waliin namicha amma ishee ajjeese kana wajjin hiriyaa ta'anii ture wanta jedhamu dhageenye hiriyaa turanii ji'a sadiin dura wal lolanii bakka. Oduu biraallee harka isanii qabna maqaan kee Asli Galgalooti nu waliin tura. Itoophiyaatti gariin labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraay ilaalchisuun odeeffannoo qulqulleessuu waamichi ministeerii muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisaniin poolisoonni naannoo Tigraay hedduun karaa naannoo Affaar harka kennachaa jiru jedhe. Dr. Abiy poolisii naannoo adda Tigraay fi TPLF isaa xumuraaf harka kennatan sa'aatii 72 kennee ture. Haa ta'u malee pireezidantiin naannoo Tigraay waamicha kuffisuun waraana akka falmatan dubbatan. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsi mootummaa magaal Maqalee marsinee jirraa jedhu dharaa jedha. Gaanfa Afrikaatti dhaabbatni Amnesty International waraanichi jiraatota jidduutti gaggeeffamu akka hin qabne akeekachiise. Gaanfa Afrikaatti qorata Amnesty International BBC'n dubbisee Fiisa Takalee akkan jedha. Waraanichi gara Maqaleetti dhiyaachaa akka dhufe qaamoleen lamaan wal waraanan ibsa kennaa jiru. Dubbii himaan humna ittisaa Itoophiyaa jiraattotni Maqalee naannicharraa akka of qusatan yoo akkas hin taane araarri goonuu hin jiru jechuun ibsaa nama yaaddessu kennanii ture. Gama kaaniinis ibsi kennamu jira. Ibsi amma baasne akeekkachiisa qaamolee lamaaniif kennamedha. Magaalittii keessa jiraattota baay'eetu jira waan ta'eef waraanni kun miidhaa guddaa akka hin finneef hubachiisuuf. Waraana kana keessatti naannoo lammiilee nagaan jiraatanitti boombii madfii fi moortarii gurguddoon haleeluu akka hin qabne dabalataan naannoo manneen jireenyaa manneen amantaa fi hospitaalota buufata waraanaa fi waraanaaf kan oolan fayyadamuu akka hin qabne hubachiisne. Meeshaalee waraanaa bakkeewwan bal'aa haleeluu danda'an fayyadamuu akka hin qabnes ibsineerra. Waraanni erga jalqabee tajaajilli bilbilaa fi intarneetii waan hin jirreef qaamni balleessee akka deebisuuf gaafanneerra. Kana malee hanqinni nyaataa qorichaa fi bishaanii akka jiran hubatama. Waraanichi yeroo godhamu kanatti jiraattotni tajaajiloota kanneen argachuu akka qaban gaafanne. Amnesty International umni TPLF fi umni mootummaa federaalaa waraan kan keessatti uummata da'oo godhachuu hin qaban jedhu. Kuyyoo ta'ee argame yakka waraana guddaa jedhan. ሰብአዊ ከለላ መውሰድ በጦርነት መሰረት እንዴት ነው? Akka seera waraana idil addunyaatti uummata da'oo godhachuu yakkadha. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane namootni yakka kanaan shakkaman biyyuma kam keessattiyyuu yoo argaman himanni irratti banamuu danda'a. Qaamni tokko isa kaaniin uummata keessa dhokateera jechuun qofa osoo adda hin baasiin haleeluun qabu. Kanaaf dirqamni kun qaamolee lamaaniif uummata da'oo godhachuunis dhorkaadha. Isa kaaniifis bakkeewwan adda bahan qofa irratti haleellaa waraanaa gochuudha kan qaban. Waraanichi jalqabeera. Kanaaf seerota waraanaa idil addunyaa jiran akka hordofaniif kan gaafanne. Obbo Fiisan namooti naannoo Tigraay baqatanii Suudaan galan lakkoofsi isaanii 40 caalaa jira jedhan. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay magaal Maayikaadiraa keessatti namooti sababa Amaaraa 600 ajjeefamee jedhee ibsi baase. Yakka kan qorachuuf komishinii nama 4 gar magaalichaa ergee sadassa 4-9 qorannoo gaggeessuu hima. Qoranichi magaal Maayikaadiraa Gondar Abraha Jirraa Sanjaa fi Humeera socho'uun akka gaggeesse hima. Maatii miidhamtoota hospitaalaaf namoota ilaan arganirraa raagaa walii qabuu hima. Zalaalem Taadessaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gorsa mirgoota namooma Imaad Abdul Fattah dubbis. Walitti bu'iinsa humna addaa naannoo Tigraay fi waraana federaalaa jidduutti uumame hordofuudhaan magaalaa Maayikaadiraa jedhamtutti namoota siivilii ta'an irratti adda dureedhaan gumii dargaggoota Saamrii jedhamuu fi deeggarsa poolisoota akkasumas milishootaatiin namoota nagaa namoota hidhannoo hin qabne irratti yakkii ajjechaa bifa garagaraatiin akka raawwatamedha ragaan nuti arganne kan argisiisa.
Namoota meeqatu ajjeefame akka qorannoodhaan bira geessanitti? Namootni ajjeefaman hedduudha. Tilmaamni keenya namootni 600 fi sanaa ol ta'an akka ajjeefamanidha. Ragaan nuti yeroo gabaabaa keessatti walitti qabne kan argisiisu jechaadha. Saba kamirraati kan ajjeefamanii akka adda baastanitti moo saba Tigree fi Amaaraarraati? Ajjechaan kun kan irratti xiyyeeffate namoota dhalattoota saba Amaaraa fi Walqaayit ta'an irratti akka xiyyeeffatedha kan argisiisu adda dureedhaani. Haa ta'u malee magaalaan Maayikarraa jedhamtu suni magaalaa namoonni hojii guyyaatiif iddoolee garaagaraa irraa itti dhufan ta'uu isheerraa kan ka'e namoonni saba biraas haleellaa kana keessatti saaxilamoo akka turanii fi saba biraarraas namoonni ajjeefaman kan jiran ta'uu isaati ragaan kan argisiisu. Qaamoleen haleellaa kana raawwatan humna addaa poolisii naannoo Tigraay kan waraana ammaa kana keessatti hirmaataa jiru dabalatamoo garee dargaggootaati? Ragaan nuti arganne akka argisiisutti keessattuu namoonni miidhaan irra ga'e maatiin miidhamtoota namoonni yeroo yakki kun raawwatamu iddoo san turani hedduun isaanii kan ragaa bahani yakki kun kan raawwatame adda dureedhaan dargaggoota walitti gurmaa'an saambii jedhamanii kan beekamanii dargaggoota kanaan kan raawwatame ta'uu isaati adda dureedhaani. Haa ta'u malee milishoonni magaalaatii fi poolisiin magaalaa sanii yeroo yakki kun raawwatamu bifa garagaraatiin haguuggii kennaafii akka turanidha ragaan argame kan argisiisu jechaadha. Waldhab naannoo Tigraayitiin uumameen walqabatee abbaan alangee federaalaa namoota 167 irratti ajaja hidhaa baasuu isaa beeksise. Abbaan alangee wanni humnoota TPLF hojjetan biyyaatiin yakka guddaa jedhee ibse. Lammiileen biyyoota Afrikaa 15 Ameerikaa imaluuf doolaara 15,000 of dur kaffaluu qabanii jedhee seerii yeroodhaaf baay'e. Seerii kun kan muudee 24 jalqabu keessummoota viizaatiif keessummoota viizaa daawwannaatiif viizaa daldala qabanii akka isaan biyyaatiin turre godhuuf jedhan. Aktiivistii deeggara demokraasii beekamaa Marsrii keessaa taree shorko keessummaa namoota 20 waliin dabalama. Aala Abdulfattaa namoota mul'ataa fincil kaasuun Hosni Mubaarak kan gorra kaase kee jira. Amma obbolummaa Islaamummaa seenee jedhanii hidham. Mani murtii olaanaa federaalaa dhimdhoowwa qabeenyaa obbo Jawarfaa irratti ibsa gaafate. Jawar Muhammad Baqqala Garbaa Hamza Booranaaf Shamsuddin Xahaan dhaddacharraa irratti hin argamne. Mani murtii olaanaa federaalaa dhaddachi Ramadii Lidaataa falmii dhoowwa qabeen hidhamtoota galme Jawar Muhammadii fi namoota 24 irraa har'a ilaalee jira. Beellamaan duratti isaa waliin marachuun dirqamaan tureef gaafa sanbata guddaa dhagee gaafatee ture achirratti maal goona maal haala jiru irratti yoo mari'annu dhaddacha irratti hin argamnu. Tokkoffaa karaa tokkoon gara biyyattiin haala waraana keessa jettutti manni du'aa jirutti nu qabeenyaaf jennee dhaddachisan dhaquuni mataa keenyaaf familii keenyaaf gaarii hin ta'u. Kanaafuu dhaquu hin qabnu kan jedhu. Lammaffaan ammoo akka waan guddaatti kan kaasan maali yeroo ammaa biyyattiin waraana keessa jirti. Waraana kana keessatti nu diina keessaallee kaalaallee hin qabna. Kanaafuu yeroo kana keessatti dhorka yookaan eegumsi godhamullee amansiisaadha jennee waan amannee fi kana keessatti osoo balaan tokko nurra ga'ee yookaan balaan nurra gahuu dhiisii yaaliin odoo godhame biyya tana keessatti rakkoon guddaan waan uumamuufi kanaafi naga ummataatiif jecha caalattu naga ummataatiif jecha dhaddacha irratti argamuun barbaachisaa hin ta'uun qabu kan jedhuun akka nutti manii turani akkaatuma kanaan adaga namoodhaan dhiyaanne manni adabaallee yookaan bulchiinsi mana adabaallee kanuma akka dhiyaatuuf hayyamaan ta'an kan ibsan yoo ta'e lolii dhaddacha irratti kanuma ibsinee. Dhimma qabeenyaa wajjin wal qabatee kanaan dura iyyannoo iyyatanii turanii dhorkaan yaakoo jedhanii isarratti manni murtichaa maal murteesse? Manni murtii murtaan clarification yookaan waan qulqullaa'uu qabu iyyannoo adda addaa kan sirreessaa dhiyeessan hundana fakkeenyaa fi waliigaltee mana jireenyaa wadaatu yookaan mana wadaate waliigalteen kun dhiyaachuu qabaata jedhanii mana barnootaa ijoolleef kan falamu yoo ta'e taate kanaaf kan gaafatame yoo taate mana barnootaa kanaaf hagam akka kafalamu kun addaan bahee dhiyaatu kan jedhamu ta'e haa ta'u malee nu armaan durallee dhiyeessinee jira manni murtii nu ilaalu jenneerra. Lammiin Itoophiyaa biyya Kanadaa jiraataa turte Tigisti Lammaan jaalaleessiitiin ajjeefamee jedhee maatiin BBC'n dubbise. Tigistiin eegii hojii gara Kanadaa deemtee amma waggaa 3 guutuuf ta'uun obboleessisii Itoophiyaa magaalaa Baatoo jiraatu Atirsaany Lammaa hime.
Reefisi kamis gar biyyaatti ergamuun gaaf sanbata dura sirni awwaalchaa bakkisiin dhalattee aanaa tuleetti gaggeeffamaa jedhan. Zalaalem Taadessaa ajaja isee duraan maal qabdu jedhee gaafate. Hojii dhumaas deemtee hojiin achinaa hojii hojjetteetuma qaama seeraatiin deemtee hojii hojjechuuf deemtee ergumaatti deemtee ishii waliin namicha amma ishee ajjeese kana wajjin hiriyaa ta'anii ture wanta jedhamu dhageenye hiriyaa turanii ji'a sadiin dura wal lolanii bakka isin barbaadu jijjiiramuu dandeenye guddaa maal jettaa maal dabattaa atis nadhiisii atis dhiisaa atis hojjechuu kee jiraadha dhiikoo jiraadha jettee addaan bahanii taasii asarii naqaa jechaadha. Hodduutti immoo deebi'ee bidigaa bilbiluu jammareen araarsaa balleesseera dhiifa manaa godhii jechuu jalqabee jedha jettee nutti turiyaan ishii jennaan ani dhiifama siin godhuu si waliinis cufuun barbaadu jettee mana ishii duraan waliin jiraatu mana sana baatee kophaatti galte. Dura mana tokko jiraataa turanii? Jechuun naannoo deemtee sana mana tokko keessa mana baay'ee ta'anii mana tokko keessa dhuma kiraa'een achitti wal baran. Booda naannoo guyyaa 15 immoo torba 3 immoo akkama makiinaa qabadishiin makiina ishiitiin kara manaa ogaa dhubaatu seenee otoo wanta caqaacaqan makiinaa keessatti wannoon xiqqoo rukutee too mataa ishii akkana waatu badhiisee ture amma akkas dhiiseeti. Bakka mana yaalaa deemtee yaalamtee namicha kanaa maalatti hin tolle yaalisaa bilbileetti sibiilii kanaa kaasuu didde jedhee ana bira bilbileen ajjeesa jedhaa mana poolisii deemneet poolisiitti himnaa jettee jechaanii turte wayriyaan ishee jechaadha. Ta'uu bakka hojii afaan dhufee diliin koona jalaa badaa isaasoo akkas waan biraatti poolisiin beekee shaggaan hin ta'u nuuf gaafasi dhiisi maal fidaa jechaa turte jedhan hiriyaan. Oda bakka dhufee odumaanta caqaacaqaan odumaanta canna dubbisii jennaan teessee irma dubbisaa jirtu waliin kaanii riyaashii hojii isaanii abbaan manaatti hin jiraayu jedhanii odumaanta caqaacaqaan abbaan manaa burcuqqoo reestooraantii keessa hojjetu isaanii akka fooqee wayii qabanas fakkaatamannichi achi keessee yoo gadi deebitu yoo dhageettee yoo kaadhee dhufu cuudhaan iddoo sadi waraasee kuffise bakka biyyatti naabilu Itoophiyaatti jetteetuma achumatti kuftee yoo inni salpheedhaan of muraa jira jettee maal godhuu dandeenya maal godhuu hin danda'u boleettii qonna jalaan biyya akkanuma fira hin qabne godhe. Kana isinitti himtee beektii haala keessa jirtu hiriyaa akka qabattee jirtu nama akkamii wajjin akka jiraataa turte dursitee? Baana wajjin wanti haasofte waa'ee akkana xiqqoo waan kabajuu hangafa isaan ta'eef manatti hin dubbattu. Obbo Kitaaba Magarsaa Kanadaatti ogummaa seeraan dhalatoota Oromoo tajaajila seeraa kenna. Amma Abukaatoo Tigist waliin ajjecha kan hordofaa akka jiru BBC Team Zalaalem Taadessaa dubbis. Ani mucaan koo hiriyaa ishiitti informeeshinii mucaa koorraan arga. Dhuma irratti karaa ishii argatu dhannaan gara iddoo hojii ishii deeme. Iddoo hojii ishii deemee itoo dhuma waliin haasa'anii sagaleen xinnoo ishii vooliyumii isaa dabalaani waan kanaa gadi buutanii maaliif hin mari'anne jedhamanii yaadni dhiyaatee fi walumaanuu bu'annatti fakkaata. Namni mana abbaa ishiin hojjettu iddoo ishiin hojjettu sana waliin gadi bu'ee booddee nuti inni kun maa yaaddayinaa qawma keenya waan hiikannu isin deebi'aa ol bahaa jedhaan namichi keessattu yeroo bahanu inni cuuphee harkaa qaba ture. Irra deddeebi'ee akka ishiin hin jiraanne godhee achitti ajjeese. Akka argametti innis madaaheera. Yeroo wal'aansoo wal'aanii walaa ofaa waraanii of harkaan qabdu maali waraan. Isumatu edda ishee ajjeese booddee of ajjeesuudhaaf of waraane natti fakkaata. Egaa amma formaalii charge godhanii with murder. Maalitti dooniin waraaname lubbuu kan sadhabsiisu miti. Iddoodhuma ajjeesetti waan qabame waan namni qabu waan wabii barbaadu miti. Yaada kenneeruun qabu sana booda akka ajjeese yookaan maal tokko uumaa yaadan kennine. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya qibxaataa ganumaa waan waliin turtaniif galatooma isiniin jedha. Oduu dabalataa website keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Karaa miidiyaa hawaasaa Facebook keenya BBC News Afaan Oromoo ordofaa walii qooda. Qopheessan sagantaa kana Zalaalem Taadessaa anka isanii dhiyeesse Asli Galgaloo jedhama. Agbori saatii agana nagaa waaqa kee bulaa.